nageenyi karaa Waaqayyo isiniif haa iyyaatu. Hordoftoota YouTube channel kiyya akkam jirtu nagaa keessan jirtu anna gaban jira rabbiin galannaa ga'u yaadatamtanii jirtu isin yaadeen jira hordoftoota YouTube channel kiyyaa fi hiriyoottan kiyya baay'ee isin jaaladhu baay'ee tokko isin kaawwaju isin yaadatiin jira. Beqa badeetiin jira YouTube irraa fagaadheen jira hojii eegaleen jira hojiin kiyya ቦታ hojii kiyyaatti ta'e viidiyoo isin waraabaa jira. Saniin biyya kiyya galee kinoo YouTube yeroo tokko hojjechaa jira yaa ta'u immoo baay'ee tokko mobaayilii kiyya YouTube channel kiyya hojjedhu na jala fudhatanii jiru jechuudha. Na jala fudhatanii jiru akka tasaa ta'e emailii fi paaswoordii kiyya nan beeku waan ta'eef mobaayilii biraatti godheetoo YouTube kiyya share gochuu danda'e malee ammaaf iyyuu mobaayilii kiyya jala fudhatanii jira. Baay'ee tokko hin gadde baay'ee tokko yaani mobaayiliin baduu isaatiif osoo hin ta'in imeelii achirra jiru baqa wanna adda addaa wanna achirra qabu kan hoggaa meeqa achirratti hojjedhe waan na jalaa badeef kanaaf hin baduu danda'e jechuudha. Kanaafiyyuu dhiifama guddaa naaf godhaa isiniin jedha. Kan biraamoo booda ni sitti. Hojii kiyya hanga tokko isinitti agarsiisa isiniin jedha. Isinitti agarsiisa hojiin ani hojjedhu jechuudha. Beqa sammuun hanga torbee tokko baay'een aaree. Akkasanii hiriyoottan koo hojiin kiyya kana fakkaata jechuudha. Biyyatti galee hojii kanaan hojjechaa jira. Kophaa kiyya waan ta'eef yaani hanga tokko kophaa kiyya waan ta'eef dafee viidiyoo share gochuu hin dandeenye yeroo tokko namni waan dhufuuf naan dhaaba jechuudha viidiyoo. Ishi dhiifama yeroo tokko addaan kukkutaa isiniin jedhee jira. Beqa kana fakkaataa wanti tokko biyya kanatti yoo galan kan abdii nama kutachiisu ni jira jechuudha. Yoo ati immoo cimtuu taate yoo kaayyoo qabaatte kan abdii si kutachiisuuf deemsa mooyyuu keessa inni darbite jedhee yaala. Anis akkasuma yoomiyyuu abdiin kutu YouTube kanarraa inni isiniin jedha. Inni hojjedha jechuudha. Maybe torbee kanaan booda fa'a natti hin tole jedhee yaada yoo Waaqayyo jedhee yaani nama tokko fidadhu biratti isin bira fagaadhu jedheeti yaada isiniin jedha yoo tokko gorsa qabaata gorsa akkanaa gorsitanii fi yaada akkanaa kennitan nan barbaada jechuudha. Hojii irrattis taanan gaaffii adda addaatti illee taanan yoo na gaafattan isin deebisuu nan danda'a jechuudha. Ani kinoo kanarraan jira. Yaani busy I don't know yeroon biyya alaa jiru sanatti wayyaa hin jedhaayu maaliif yeroo bariituu fi yeroo galgalooftu hin beeku jechuudha. Hojii biraatis hanga tokko argitan alattis nan hojjedha jechuudha. As keessattis nan hojjedha. Kanaaf jecha busy siin jalaa ta'e hiriyoottan kiyya kan baay'ee natti aartanis geexi maaliif deebinaa deebisuu diddee kan jirtan hin jirtu messenjeriidhaani
yani waan biizii ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu dhiifama guddaan isin gaafadha. Isinis akkana jabeessitan isinin kadhadha jechuudha. Kan haga ammaatullee jabaadhu jedhee viidiyoo kiyya akka wayinaa godhanii akka hojjechuuf kan gootanillee hin jirtu. Maqaa keessa biyya tokko nana baay'ee tokko galatoomaa naaf jiraadha isinin jedha. Kana fakkaata waan naani badeef isinitti hin jira. Yani mobaayilii kiyyatu na jalaa badee moomaan gochuu hin danda'u. Yani wanni of eeggannoo qabatan as bichaadha ta'ee biyya kanatti kan wanno ta'e maalidha kan sodaachisaa jiru namni jechuudha. Birriidhaan ta'e yookiin wayii isinii godhanii hanga moobaayilis kennitanii birris kennitanii qoricha namaan tuqanii jechuudha. Immoo baankiidhaan deemanii too kan birrii baasanii too itti kennan hin jiru jechuudha. Wayii tuqanii sirxoo birrii baasanii baankiidhaan kan kennan hin jiru. Ani hanga waajjira poolisii deemee jira. Si akkamitti moobaayilii bichaadha iyyuu sirraa fudhatanii nama baay'ee moobaayilii birriis wanna suuqii keechaa yani bakka hojii jiru itti kennanii hanga taaksii yaabbatanii baankii deemanii birrii baasanii iyyuu hin jira kan naan jedhamee hin jira jechuudha. Irra calaamuyyuu ijoollee biyya alaatii dhufan kana bakka waan birrii hin qabu mana moobaayiliis akka gaarii qaban moobaayiliin biyya alaa haati dhufu akka guddii ta'an waan beekaniif baay'ee tokkotti gamu jechuudha. Mucayyoon akkasina afoon jirti kan akkasumatti saaman hin jira jechuudha. Nama moobaayilii bichaa irraa fudhatanii garuu of eeggadhaa jedha warri biyya keessatti hojjetan. Bakka hattuunis baay'atee bakka qoricha kanaan kan nama dinzis godhan hin jira baay'atee jira waan ta'eef of eeggadhaa isiniin jedha. Isinis yaada qabdan naaf kennaa isiniin jedha. Yaada qabdan naaf kennaa anis inuma hojjedha yuutuubii kiyya. Ammoo yoo ani duraayyuu moobaayilii lama waan hin qabuuf moobaayilii badeessan na jala akkuma email fi paaswoordii kiyya jijjiire hojjechaa hin jira jechuudha. Hanga tokko yani tokkoon editiyoon tokko viidiyoo waraa akkasittiin hojjechaa ture. Ammas naan hojjedha jechuudha. Kino tokkumaan jechuudha naan hojjedha. Yoo bakka immoo yoo warri biyya alaatii dhuftan yuutuubii qabatanii qabaachuu baatanii yoo moobaayilii keechaan maalisa IML isaan teleetti galmeessistan IML isanii isiniif gaafa boota jiru laallamuu ni danda'a jechuudha. Fi kan biraamoo maaliidha? Bakka moobaayilii yoo bittan kaartoonii sanirra jechuudha. IML ni jira kaartoonii sanirra yookiin lakkoofsa isaa kan qabachuu yookiin osoo gachuu baattanii baay'ee si fayyada isiniin jedha. Jabaadhaa hojiin bareedadha. Hojiin biyya keessa yaan ta'u bareedadha. Garuu nama biyya kana keessa baay'ee ulfaata jechuudha. Baay'ee tokko ulfaatu duyyuu utuma nyaachuudhaaf deema jechuudha. Kanaafiyyuu jabaadhaa isiniin jedha. Hiriyoottan kiyya isinillee biyyatti galtanii akka hojii dhuunfaa keessanii banattanii itti gammaddan abdiin isinirraa qabaa isiniin jedha.